Cina takut tu mungkin orang. Ada model de gantur tu ni. Boleh. Isi kan aku sudah di set. Boleh pusing. Wallahi itu gua kurasa ni kia. Iya mana tu? Kurasa ni kia boros dah, boros kan salah ni. Iya mah. Ni ada kan? Kau kali ni. Ayah Bismillah. Anak pelan, anak kesnya sedang. Isi dah kita kesnya. Askin tak? Karena tidak. Asal camarnya saya jujur tanpa kucing kita tak kesnya sah. Wanin kan ni. Macam mana awam sih? Islam itu berazari isi yang mudah. Luka berazari mau. Wallahi itu bawa balik semakin. Hah? Balik semakin. Hello, lagi empat nama dia bu. Takkan. Kita sudah. Kita ada apa? Bidana yana. Lah ya ada je kan. Bidana jitu. Wah, kubu sih mau cerita bidana ya? Hah? Wallah cerita Topia dia. bidana ufek. Nah, berkata ada aku ikan ikan ya terus topia itu. Ada tu kudu. Masuk di sini kan? Enggak tahu enggak sempat sini. Isi mana ada yang aku mati dia nanti mana? Yolah. Ada ya. Itu ada. Si mana? Anak mu. Aku tu aja nanti. Aku tu ada mana? Mungkin orang dah. Aku ada. Belakang internet nak sama dia. Mari, hati jangan ya semua tahu. Anu mara tidak ada coba sini. Sudah kesemana. Ini kalau teman ada apa itu zor kan? Ini kalau teman Dan ada yang mata kerja memang biasa ni kan. isi ikan bina. Saya kan ada yang makan dah ni hawa kita ini sudah. Ya semua itu tidak ada. Akan buat aja terus tu sudah yang buat. Nak kena tidak. Akan enggak sedih, tegal tinggal di terbuat. Enggak sedih saya. Memangnya salam aja di luar apa? Salam aja. Kalau orang hujan deh. Itu mana aja lawan ada je. Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jiptan ke wajah tu terdapat tu terkena. Nukne gajar alhamdulillah rabbil alamin dapat tu terkena. Nagar dia tu. Ada dapat tu kena tak wajine. Kuno nyata raya rujak awat dijawab agar. Hai. Asyik akak tenaga pasti. Wana boleh kita berholat tenaga pasti. Orang zaman nanti gua. Warga kalau berbadan cara berang kalau asyik mati kota. Askot tak sini akhirnya aku hinjil. Ega assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tangkap jam tu terdapat tu tak asyik dekat itu naga mikir alhamdulillah kita terapi. Yero jel kabatit order tu tak kenya kisah namni wahi kuno dofe amma fira jarra. Hola kalle mor mendi gua ni moji. Akan mati nyata marti semua mendigin. Mor mendi gua kas nyata marti. Ega sinilin walinya da afira malle waroni moyo galu heddan jechada jalka banutti madur saati biya ko shan dura jiya ta kondura yoti kata jala mandur nutima akka holalle kadi gu kawe sini ko pesini nu jecha ka ariti kana miti kana amma mu nyata jirra no linya da sinin jenna ega ka bajam to ta dawata ta kenna misra guya undani parsa ultana je Iya, dawata ta kenna misra jechun kuno godanya ti denga dalli Saya rojar kabati foji online ya ke jamurata tesira galata guddaan bira qabdi kana bicha biti gara manatti wajjin galle video hedduu hojjoo jenna amma isillee kana yeroo jalqabaati video sente waan ta'eef dabbaruu danda'a garuu gara manatti gise wajji galle amma mondo nanan ma sirriitti video hojjoo jenna daawwattoota kenna garuu video kennan wajjin tura share like subscribe gochuu hin irraanfatina misra ammoo gara manatti galee firaan hillee irratti hojjechuu danda'a hin beekamu isin hundaafu video sirriitti ilaala video haarawaa qabannee gadi isin ega amma namun wajnya nyada afan namun kita ni saya singkes meriat ya afan kita teman je sudah nak ahad wala anak masih kaya saya minum kasih abba mame abba mame
Osoo kiyyaa nuyi nyaanna isin nurra gadi baata. Ana natti baay'atanii anu saalfadhee xiqqeessee akkana afaan gaataa. Yaatus salfachiif. Saalfadhee anu xiqqeessee afaan Dabaluu gaataa. diddee gada nama tokko diddee. Oduu tokko amma isin na bira taa'anii. Eegaa maal na sodaachisanii an keessu isin nama sadi an nama tokko mee ilaalaa nama sodaachisu jira. Mee nama sodaachisamu nama sodaachisu. Anaafuu komentii na barreessa. Warri nama sodaachisa jettan komentii lakkoofsa tokko na barreessa. Lakki nama sodaachisu gadiirii yoo jettan immoo lakkoofsa lama. Ani wanta tokko ta'uu jedhee bara. Ni fa wal dhageenye. Maal jettan isin jedha nyaata. Wallahi gammachuu wanni yoo wallaale maal akka isin jedhuun beeku. Mee amma akka goota godha manumatti naan gara tanaa miti hojii tamanaati. Tamanaa sanii? Inshallah kamanaa immoo kadhii gusii qopheessina la. Kadhii gusii qopheessina kamanaa immoo la. Si galee jechuudha. Bichaa akka Firaansis simbooti na fakkaan. Banne kana waliin gallu. Ani booyallee beektani. Maan kaluu qabda? Maan yoo kaluu qabaate sooftii sii qopheessina la. Ayyee. Ina ragaa meeshama kiyyaan akkanatti nu hojjennu booyallee. Hai abshir. Meeshaa raga seeraadha fudhatu jedhallee qabu. Suuratti illee jammaru. Injiru meeshamaan kee onaan jette. Eessa abbaa kiyyaa tana fudhata. Udah aku setuju dengan dulu masih mana? Nyaatisa. Baay'ee meeshaan kan ta'e. Gowwaadha nan beektami. Meeshaan kee kunni mana kee jira misi ergine irraa. Galtineerra dhugaa. Meeshaan jira ergine irraa. Isumoo. Yoomirra. Maa fudhattee jimi? Yoomirra. Zuriyaa kan si erge bara. Nu. Wallahi jira. Injeri. Beeka ke piraanki ayyaaka ture. Ammaan jammaru taaganii illee garu naqaate. Egaa piraanki irratti hojjechuu yaadataniin xiqqishoo ga'a jette illee beekani. Meeshaa fudhataa jirti dhufaa jirra jedhaaba. Suudi yennuuf na qo'ebbo. Akkasumatti itti bilbilan ilaalaa kabajamtoota daawwattoota kenna. Lole? Suuqii cufte sanii. Ulfi maal deesini? Diaspora wajjin manaa bayanii bashannananii akka fedhan laala sa'aatii barbaadan. Iftaa jedhanii isin ijaaza jirti sa'a kana laala boqonnaa jirti. Diaspora illee sa'a dabarsitee nuun baate. Osoo kana maan baanee Sa'a dabarsitee nuun baate. Ganuma isin poostaa jirtan nuun jenne. Maal ganama nu zoora oltanii moo? Poostama boollama poostaa nuti bara. Boollama poostaa nuti gootanidha. Nanni koo warra bashannaa heerta fudhata. Nyaama dhuftanii? ammoo isin poostaa yemmuu. Namni keenya adaamaa yoo dhufu dura isa dhaqa beekta. Poostaa dhaqa. Maal goona achi bakka suura abbaa a'uuzu billah nama wajjin ijaan kanatti malaka. Wallahi natti bu'aani. Ani bara gara Isinitti malu. Daasboora biyya lafaati gara shaan tafanni fanafatta akka jira kajibu. Bakka nama Itoophiyaa fakkaatee deemu jira. Wallahi dhuguma. Atarmatu jammarte bakka Laki sii bitaa ati maa beekamtu dha. Laki poostaa dhaquun jira. Bakka abbaa gadaa sana dhaqee suuraa kana maal dura? achi dhaqan malee hin taatu diyaaspoora. Adaamaa yoo dhufan jechuudha. Bakka amma jinni ijaan kalee achuma adaamaan jira inni beeka suura masaliin beekanam. Achi dhaqe. Adaamaan isin beekamte. isaan warra baasboora baafachuu baadiyyaa naannoo dhufu. Wallahi paaspoortii miti. Adaamaa yoo rooba irraa dhufe yookiin immoo asii gara asallaa kanaa dhufe bakka fedhe illee haa dhufu. Dura adaamaa yoo dhufe seentannaan poostaa beeti jira jedha. Maal gootennaan bakka abbaa gadaa hindi suuraa haa jira sin jedha. Bajannaan beekamatus. Ammaan boodani siida ajaa'ibaadha hodhanii ta'e maqaa kiyya. Maqaa keetiin. Misraa jetteetiin. Ammaan booda abbaa gadaatii miti maqaa kiyya na waamta inshaalla. Akkasiin. Rabbi si Godhuu danda'u. Ani mul'ata kee gara galma kasii gahu mootu du'aa isii gahu nan illee. Diyaaspooraan bar yeroo ammaa kana wanni hin goone hin jiru waan ta'eef. Kun yoo barbaachisaa ta'e isin asii kaasa. Isin of shakka. Isin of shakka. Abshir. Abshira waan. Asii kaasaa jettu kan. Asii kaasuu jettu kana bara. Ruuza kana biraa moo waan biraati? Laaki nyaatarraa miti. Jirmatee isa Itoophiyaarra isin jijjiiraa. Asumaayyuu sin jijjiira jetta. Akkanatti kutaatan nama. Baay'een bashannanuu barbaaddanii Kanaadaa barbaaddanii Ameerikaa barbaaddanii
fayyaa naa kadhaa. Dubai sanarrallee Ameerikaa sanii jabdu. Achi nu gahime. Gaafa kennallee galullee haa ta'u. Achuma yatta. Achi lafa qabanna. biyya biraa keessa daruun Dubaay Abu Dhabiin keessa osoo xiqqoo na bashannansiiftee achiin akaaftee gara Ameerikaa achiin gara Kanaadaa naan deemte. Ijoollee ta'e nata Minisoota jirtu na fiddeetti guyyaa lamaan tokko komfortii ajaa'ibaatu jira jettee na yaamte. Har'a gammachuutti har'a maalidha eenyu maal jedhee isheetichi baale sun. Rifachuun amma kaa'e. Rifachuun amma ga'e. Kiujechuun amma ga'e. Kiujechuun amma ga'e. Birri ani itti baasee reefu amma ga'e. Baasee reefu amma Maaliif ga'e. jeeketti baay'ee. Akka sadi. Kenna dhaanii isin buusa. Busni. Walla isheen roobe bareete jira amma beektan. Makkaa jiru. Dhugaa makkaan jira. Walla makkaa jira achi deeme. Aji deeme. Waggaa sanan deemna mireen asumaan Rabbi deemna. giddiin qabu kun akka xinnoo makkaa. Achumaan aji deemne achirraan immoo Kanaadaa deemne achirraan immoo Minisoota deemne. An jedheen an hawwii keessatti immoo bashannana hunda keessa jechuudha. Bashannanii ani hawwisitti immoo konsertii ijoolleen Minisootatti qopheessiti. Tadeemsi immoo yoo isaa affeeranii weellistoota keenya adda addaa affeeranii waan sana keessatti akkasumatti affeeramuu bichaan barbaada waan biraan barbaada. Akkasitti affeeramu. Amma daraja onna kaasaa. Ana onna kaasnaan kam ta'e. Bakka tigeetti hundaa dhufnaa jechuusan booda. Maashaallah. Sillee rabbi osii haa fuudhu. Nullee immoo nama si osii kaasu rabbi nu haa taasisu. Kun irraan baaftu sadhaa amma isa turraa baasee deebiin. Isaan raawwatanii kan nyaata tokko eegsisan nama. Haadha ruusa akkama jedhanii. Wallaahi kan waan Aishootillee qaccii galtanii inni Misraa sana ce'ee kan ta'e. nama taruusa xiqqoo yoo turan nama wisiisa ammoo miti inni irra kun isi gulgullu. anaan jettaa sirba. Sila gurshaadhaan jettanii hordoftoonni kennaa gammaa isin argaa jirani. Nyaanno. Hidaagamman gargaaranii. Liivi irraa Ani addisi biyya arabaatti darbe narra laala. Dhabe moo argadeetti lafa dhaaja. Isi warri na turtani. Nyaannu daawwattoota kennamaan jennu. Ruusni gachittuu si fachiisee waan Ana neeffachiiseera. Biddeena yoo gatla nyaachuu qabdamu jedhamu. Garuu gadi immoo yoo ruusa mana nyaatin jedhee ruusa kanaa jedhe. Abboo. an akkas hin jenne anti yaafuu rifadhee sodaadhayu. Inde nama sadii naaf fuutanii naaf kaamtee iddootti naaf kaamtanii. An kamarii fadhe kama dafqina irra jette tokko nyaannumaan na jala geennan nama callise. Sijammar asi misrasitti ajajemi. Maal malaafuu atiin daasbara. Mee amma dhugiitirra. Nyaatarra. Maal isin barbaachisan isin ajaja. Kanallee akkana jedhin beeka. Mee amma lammata maal barbaaddu? Kalammadaamu. Maal jedhaniin kawaitaa biyya arabaatitti ijaasa baanii. Yoo ijaaza baatu jedhu. Maal jechuun yeroo taa'ee kan. Isin ijaaza baatee beektu waan ta'eef. Ijaasaa miti Malee kaa'e. jaatii dhufeen. Maal jaartiin keessan warri keessaa fuudhee deemee maatii keessa fa'aa isinii fuudhee Bakka deemee bashannanaati. bakka bashannanaa san maali bakka Ijaaza attanii baritin. ijaasaa san wayii Ijaaza. ijaasaa san barwaan hin beeku akkas Amma jedhe. ijaaza jiraate isaatii gara. Ijaaza Ilaalchi naa baatu baratte naa jedhu guyyaa dinni kanarraa buusiif. sira yoo ta'u amma inni kuttaalee bara gara baay'ee ijaaza maqaa dhageenya. Ani kabajamtoota daawwattoota keenyaa Maamee beeku ati ijaazaa waan hin beekne fin akkas jedhee dhiifamuu irra ta'a. nurraatti maabbo. Nurraatti maa. Maal? Waa'ee ijaaza kun maali nurraatti maabbo? Kubuusi isaanii fidanitti. Jechuudha gaarii qaba. Deemaa jira nama. Maal jedha bakka bishaan itti daakan sun maal jedhama? Masbaa. Akkas naan sirreessi turre ati. Masuuta bakka masbaa jechuun keessan. Kaa isaa Dhugaamo. kaa wallahi. Masbaa jechuun bakka bashannaa bakka qaama itti dhiqatan. Nyaanni illee hin jira. Dhugiiti illee hin jira. Ana feerraa kanatti aanee maal sirraa barbaada beekta? Masbaa. Masbaa sirraa. Kun asiin jira maara barbadura. Kaa harka dhiqatan kanaa miti laala. Kan dhiqataati miti. Bakka bashannanaa. Ka bashannanaa kana? Hinduun namarree eegaa Mee qabu. masbaa misiraan jette kana gabbaalee isin agarsiifna dhugaa rabbi lukkulleen ga'u. Nama dhiisitti. Nyaara nyaadha. Gitti manoo fi ammaan booda argattu. Madaala jala argattu nyaata. Maal gaafata biraattee rabbi daasbaraa fiduu danda'an beekamu. Goota qabu adin jenne.
Kunoo mee jiranii hin Eh, deemne. tabirallee tadfaa argitu. Igumaan warra kana dabalata argannaa.